warri maallaqa irraa keenyaa maal jettanii sagalee waasappii tiyyaas haa ta'u ta'ii maaniis haa ta'u tafaraan illee yoo ta'e qabaa jirtan dhiifamaa wajjin galatoomaa isin hin jenna sagalee irratti hin qabinaa sababaa keessanitti maallaqa nutti ol kaasaa jiranii nama firee hedduu qabanii biyya adda addaa irraa nuun jaanii nutti ol kaasaa jiranii Yoya babbara fayya akam naga fayya jirtu jenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dawto tare man akam naga fayya jirtu jenna bagi jatu bakana kita tani bakka tani naga fa salam Allah ya gele sarang garab la katam isim berana hagas nyaja arah man ko tare ya tade ro brother le midi jole tariba gara harasati berani hawala anak sekasira busa jirani akasana bakat arkitani kita fakkaate isan marra onen video dhefe isan garsan duratti warroonni channel kana faala subscribe gochuun maatii keenya dabalamaa jiranidha video kun yoo haa isinitti tolute yoo hasin gadhiisu like share gochuudhaan oromoota bira waliin gagaasan jira ani ready man hara sagantaan nyatti dabaluudhaaf jalqaba irratti video haname videoon akkuma jamtaa durarratti argitanii itti nama dabalataanis laallee walitti eegala maal godhu jirta video rabu juta na yen video gunu dira ira haya jini janu deni mala la kanu dun la basumti ma wan ma ha ina na ye ada jabi na disiti itibal na dis adina la yam halak busa chujira malaka busa itibal da el jetalin taina la malaka busa chujira mati haga kana bodan kuma la ngai zalin buna ila guya yidama nyata na baba da gaba tiaga na matu bisa man video rabdeni mina ma kai zan tu bisa Budi jam malang. Ayah. Kala. Malang kami kaitan ni. Garuri. Nifna. Baru malang ni dulu kai sendiri. Ayah. Insyaallah. Akak jadi. Dia ni ubah maga. Ayah. Oh no, ada orang tu terkena. Abah tak kita tanah nujul saja ni. Wani sebadi. Rantana bicara no khanani. Wallahi. Alhamdulillah garu khanuma kachunu wallahi wa mudara wallahi hiddu taka rabbi galani ago alhamdulillah rabbil alamin amma wajana marka kana kana gocha subandesa gocha tani gocha karke bokoda khana sababa malaga da je warda rawda jirani hala hana jechunga badi jurana oromo gudu ju dande baru toko fesa sani jirani sani ha bade sujuru maka oromo sebale sani maka samu maka gandar sebale sani pakai sani jura hakai sani mawal gudu kamna akas magarte khasatu yara amma tana waroni garata hariba fa deman oso demani garte sosabbi garagaratin sosobamani nannu khara kana ukadi mi dadabe wahidum mudada wahidum dara kanatti namni bantu deeme jira qeessafu biyya hin beena qeessa yeroo deeman akkasiinu isa afaan hin beene akkasiinu isa lafa hin beene gaafa qoonqoo malee karaa deemu namni akka isaa obboleessi biyya isaa afaan isaa beeku afaan ambaallee beeku gartee sossobbii garaagaraatiin fuudhee gara mana hawaalaa isa jaamsanitti geessaa jechuudha. Akkamitti qabbana kana qabbana maalee kana keessa bolte jechuudha fuudhee gara hawaalaa keessa achi seenaan haga feete ol taalee gatu taalus gitaarri gamaa gamana itti cufame jechuudha hanga hawaalaa isaa qarshii 5,000 mootii shan akkana kusutte jechuudha hin cafaqamaan haayaan irratti ni bafama waa meeqa ta'a jechuudha ganaa boonna jira haala saniin keessattuu karaa gartee yeman karaa ada dua jam tu nanti namni keenya barandaa yoo nama balachee fakkeenyaaf uummanni abraa yookaan kaaduu uummanni jaamu uummanni gurraacha fokkotaan tokko dhagaadhaan bakka inni ciisatti abbaa kanaa kana leen beene achumallee godha mataa fa'aa fudhate meeqaa tokko asitti hidhamee ture kanarra jee amma akkasiinu kun afaanis ni beekaa waa hunda gartee narraa wanni ni godha jee afaan hin beekne kun miskiitichi kana pam biar kerja bini saya sanya atau kana kalau jadi lah fatih dia kana bakatuan jeme jala deme akan setinya ada macam tu
dhalaan isa akkas jechuudha. Sii galee takkachi seenaan achi ba'uun isin jiru mas waan ajaa'iba isa ta'u. Haala saniin namni keenya miidhamaa jira. Garuu immoo adeemsa fuulduratti lakkuma deemuun badaa waan deemnu fakkaata. Namni tokko gaafa si dura biyyaa ba'e inni si miidhu immoo isuma si dura lafa beeku isuma si dura bulisan malee nama biraati miti. Sii galee ati abadan waan si ilaamu nama tokko gartee haa obboleessa fayyaatu bakka kanaa jira akkanaa obboleessa fayyaa makinaan argee gartee bakka kanatti miidhagu jira kanaafuu achitti tireena nama jiddeemi ana faara waliin bira nama akka isan irraa fagaadha haalaatti akka dachiifsami adda fagaatu hundi irraa fagaachuu qabna keessumaa warroonni baararraa ol deemu gartee ata keegat abadan ilma godhana makinaa miidhaga irraa giramaa. Aku saling jalan jalan itu. Asal Akkasii of eeggannoo cimaa taasisaa jira. Keessattuu warroonni gartee yeroo ammaa biyyaa ba'uudhaaf fedhii qabdan fedhii guddaa qabdan jalqaba irratti biyyaa ba'uu keessan duratti bakkuma jirtan san deddeessanii akkaataa adeemsa karaa kana yoo ofirraa hubatan gaarii maali jennaan lafti waggaa 9 dura waggaa 12 akkas dura lafti waan jettu xiqqoo garuu eegasias ni battee jechuudha karaan taasifaa karaan gartee Somaaliin kunfillee ni battee akkasuma alaa yeroo ammas ni battee nama keenya kanaa balleessa jechuudha kan muslaa deemee kanaatu lammaffaa sadaffaa deemu kanaatu kan waraana irraa ofiigat umri isaa guutuu deemaa jiru kanumaatu balleessa jechuudha. Maaliif isuma kan dura lafa bare kana uummata arabaa kana ijaarratee warra qabu jira gurbii jettu jira jechuudha gurbii gartee nama kana miskina kan hunda waliin qabtee cafeettee maallaqa irraa fuutee jira jechuudha. Gurbiin tuni Sumaalee irraa kaatee hanga gaara Suudii keessatti jechuudha. Sumaalee qofaan biyya keessaa kaatee Itoophiyaa irraa kaatee hanga Suudiitti walitti hidhaa qabte jechuudha. Gurbiin tuni gurbii sana miidhaa jechuudha. Gurbiin tammoo simiidoo jira gurbii immoo gartee maallaqa hogoo kafalattee si'ooftu jira gurbiin baay'ee takka qofaa miti takka lama miti kanaafuu isin of eeggannoo keessan jabina isaadha osoo bakka deemtan sanii hin duratti achuma taa'atii warroota biyya alaa jiran akkaataa isaan itti dhaqanii fi adeemsa keessattuu warroota eegasi dura deemtee baatii namsa akkas ture isaan gaafadhaa malee warra turan gaafadhaa warra turan maaliif yeroo inni deemsanti lafti bareedudha ammoo xiqqishoo wadha'uu danda'a jechuudha. Maal kanaafuu warra gartee deemee baatii lama sadii akkas ture isaan gaafadhaa malee warroota gartee si dura deemee turan sana gaafatanaa jira. Kanaafuu osoo bakka teessan sanii hin kaane fuuldura keessatti ifturetti haala mijeeffachuudhaan ifturetti qorachuudhaan lafa akkasitti akkaataa garuu akkaataa namni ati gaafatu sitti himuu fi akkaataa ati karaa fuutee adda adda ta'a jechuudha. Ta'uu mala kanaafuu gaafuruu isin alaafisuu warroonni haraa deemtu of eeggannoodhaan deemaadha. Keessattuu warroota afaan arabaa ni beekan wajjin saayibummaa hin godhatinaa akkasuma waan isaan jaalataniidha. Of eeggannoodhaan gartee bakka jettan nagagaadha. Garuu akka biyyaatti silaa osoo biyyaa ba'uu baatanii irra natti tola. Maal jennaan biyyaa ba'uun dur hafe malee ammoo garuu biyyuma fiitti irra wayyaadha. Biyyaa ba'uu keessatti jaalanne please calm down isin jenna. Biyyuma keessatti taati achuma waan riskii rabbi isinii funaane eeggachaa dhuma jiraadha. Maal jennaan kan biyyaa ba'uu akka itti jiru isaaf beekaa jechuudha. Isumaaf qofaaf beekaa. Kanaafuu egaa viidiyoon irraa akka ballee dhufee kanuma hanga viidiyoo biraatti wal deemnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.